dhibee keenya kan beeku, caba keenya kan beeku, gadda keenya kan beeku, madaa keenya kan beeku, anaan garbicha isaa dhaabee akkanatti dubbatu, isinis immoo teessanii dubbii isaa akka dhaggeeffattanuu Waaqayyoon anaanis isiniinis nu haa gargaaru. Ameen jedhaa. Yoo Waaqayyo nama gargaare malee jecha Waaqayyo dubbachuus dhaggeeffachuunis hin danda'amu. Gargaarsa Waaqayyo malee hin ta'u jechuudha. Kanaaf amma gabatee laphee keessanii yookaan immoo waltajjii qalbii keessanii dubbii sagalee Waaqayyootiif daqiiqaa muraasa akka naaf laattanii jaalala Waaqayyoon isin gaafadhaa. Waaqayyoon hunda keenya nu haa gargaaru. Mata dureen barnoota keenyaa isin hin dhiisu kan jedhu ta'a. Mee jecha kana hundi keessanuu laphee keessanitti yookaan qalbii keessanitti amanaati afaan keessan yookaan immoo jecha keessaniin dhugaa ba'a. Isin hin dhiisu jedhame irra deebi'a. Mee sadeessaa. Jecha kana kan argannu kutaa wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 18 gubbaarra ta'a. Bu'uurri barumsa kanaa bakka nuti abdii murannetti, bakka nuti abdii kutannetti, waa'een koo xumurameera, waa'een koo dagatameera. Anaan namnis firris riyaanis na dhiiseera bakka jennetti yookaan bakka nuti goolamnetti Waaqayyoon immoo kan jalqabu ta'uu isaa. Qaamna kan jennurra caalaa Waaqayyoon aantee keenya ta'uu isaa. Umtuuna dhiiseera jennee yeroo nuti abdii murannutti Waaqayyo kan nu dhiisne ta'uu isaa kan itti hubannu. Isa fagaate kan dhiyeessu, isa dhokate kan mul'isu, Hafuurri Qulqulluun hunda keenya nu haa gargaaru. Hundumti keessan as jirtu, hubataa jirtu miti. Waaqayyoon hunda keenya waliin haa ta'u. Akkuma isiniin jedhee jechicha kan argannu mata dureedhaaf kan kaafannee kutaa wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 18 gubbaarra kan jirudha. Jecha kana garuu kan dubbate waadaa hin diigamne yookaan immoo waadaa baduu hin dandeenye, waadaa dagatamuu hin dandeenye, waadaa irraanfatamuu hin dandeenye, ijoollee isaa bartoota isaatiif kan waadaa seenee qoricha addunyaa fayyisaa biyya lafaa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoostu jecha kana dubbate. Jecha kana dubbachuudhaaf ka'umsa kan isaaf ta'e maal yoo jettanii lakkoofsa tokkorraa kaasnee dhufna. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 irra yeroo laaltanu gooftaaniif fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos bartoota isaa isaanii fi jecha jabaa yookaan jecha eebbaa tokko isaaniif lafa kaa'ee jecha abdii guddaa tokkos isaaniif laate isaan immoo haala kamiin bakka inni isaan kaa'e akkamitti akka isaan taa'uu danda'an akkamitti akka jiraachuu danda'an amantaadhaan akkamitti akka dhaabbachuu danda'an gonofeessaaf sodaachisaa kan ta'e jireenya biyya lafaa kanaa akkamitti irra darbuu akka danda'an bartoota isaatti yeroo inni lakkoofsa tokko irratti dubbatu argina. Innis maal jedhaa? Keessi keessanii hin jeeqaminii, keessi keessanii hin na'inii, Waaqayyotti amanaa, anasittis immoo amanaa jedha. Ilaa Waaqayyotti amanaa gaafa jedhu sadummaaf tokkummaa Sillaasee kan itti ibsedha. Anattis amanaa kan inni jedhe immoo amanamaa ta'ee gara biyya lafaatti kan dhufe. Hin beektu yoo ta'e, ni yaadattus yoo ta'e, namni jalqabaa Addaam Waaqa isaaf amanamee kan inni ture waggaa 7dha. Waggaa 7 booda garuu seexanni qaama bofaa keessa bultee nama kabajamaa akkamitti akka salphiste, nama jaallatamaa akkamitti akka jibbisiiste, nama birmadummaa qabu akkamitti akka garboomsiste, bakka kabaja isaarraa, bakka ulfina isaarraa akkam gootee akka gonoftee nama qullaa akka dhaabdee
raajaan keenya qulqullichi Museen seera uumamaa boqonnaa 3 gubbaarratti nu katabee argina. Bakka sanatti waan isin ajaa'ibu Waaqayyo nama barbaachuu jannata keessa deddeebi'ee jira. Inni Addaamiin barbaadee nuunis barbaadee akka nu argatu eeyyamaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Nun barbaanne miti barramma keessa jirru yookaan waqtiin amma keessa jirru kuni afaan warra Giriikotaatiin Epifaaniyaa jedhama. Afaan Gi'iziitiin Astariyoo jedhama. Afaan Amaariffaan zamana Maggalax jedhama. Afaan Oromiffaanii yeroo mul'inaa jedhama. Waaqayyoon yeroo inni namatti mul'ate namas immoo yeroo inni itti mul'ise yeroon kun. Yeroo dhalachuu gooftaa keenya fayyisaa biyya lafaa Yesuus Kiristoos kan itti yaadannu kun yeroon kun yeroo addunyaan kun dukkana keessaa ifatti yeroo inni itti ba'edha. Abdiin cite yeroo inni itti fufedha. Kan garboome waanjoon garbummaa kan itti irraa cabe argitanii Waaqayyoon waanjoo garbummaa yeroo inni itti cabse. Namoota fagaatan yeroo inni itti dhiyeesse, kan kufan yeroo inni itti kaase, kan badan yeroo inni itti barbaade. Madaa Addaam yeroo inni itti qoorse yeroon kun galanni fi qubni guddaan Waaqa jiraataa kanaaf haa ta'u. Ijoollee Waaqayyoo Gooftaa Yesuus Kiristoos nama kufe kanaaf keessumattuu seera uumamaa boqonnaa 3 barnoota amma barachaa jiru kanaaf ka'umsa. Namni waggaa 7 guutuu eenyu wajjin jira yoo jettanii abbaan isaa haati isaa Waaqayyoodha. Abbaa haati isaa eenyuudhaan jedhe kan keessanuu mee Waaqayyoodha kan jettan harkaan agarsiisa. Abbaa haati keenya Waaqayyoodha kan jettan dhuguma keessan jettu dhugaa Waaqayyoodhaaf abbaa keessanii mee galata fidaafi. Ilaa namni laphee isaa guutee abbaa koo haadha koo jechuun kan irraa bareedu abbaa bara baraa Waaqayyootti yeroo kooluu galu qofa. Waaqayyoon yeroo amanu abbaan koo isa kanaa haati koos Waaqayyoodha namni jedhu yoo jiraate haadhaaf abbaa isaa warra fooniif dhiigaan isa horatan sana kan isaaniif laateyyuu kan isaaf laateyyuu kan nuuf laateyyuu abbaa keenya isa samiirraati. Abbaa keenya isa eessarraan jedha isa samiirraa. Abboota 6-7 lakkaa'uu dandeenya biyya lafaarraa. Abbaan gudeedaa, abbaan dhiigaa, abbaan biddeenaa, abbaan qalbii jijjiirrannaa, abbaan qalamaa, abbaan beekumsaa, abbooliin garagaraa jiru biyya lafaa kanarra. Abboota kana hundumaa kan nuuf kenne abbaa isa tokkicha jechuudha. Addaam maalirraa uumame? Biyyoorraa. Biyyoon waan akkamiiti? Kufaadha biyyoon. Biyyoon gatiin qabu. Gatii biyyoo namni kaasee natti himuu danda'u jira. Waan tokko irra kasa jechuudhaaf akka biyyooti jedhama. Akka maaliiti? Neenatti ma akka maaliiti? Akka biyyoo. Akka biyyooti yoo jedhame biyyoon kufaadha, biyyoon dhoqqeedha, biyyoon gatamaadha. Waan gatamaa kanarraati nama ulfaataa kana Waaqayyo uume. Bakka gatamaa kanarraa nu kaasee kabajaan nu kaaye. Addaam kabajaan erga uumamee booda. Addaam ulfinaan erga uumamee booda. Waggaa 7 Addaam Waaqayyo wajjin jiraate, Waaqayyos Addaam wajjin jiraate. Yeroo Waaqayyo wajjin jiru sodaan qabu, yeroo Waaqayyo wajjin jiru beelan qabu, yeroo Waaqayyo wajjin jiru dheebuun qabu, yeroo Waaqayyo wajjin jiru dhukkuban qabu, yeroo Waaqayyo wajjin jiru jireenya isaa qoreen qabu, yeroo Waaqayyo wajjin jiru jeequmsi jireenya isaa keessa jiru. Waaqayyoon garuu waan tokko jedhe kanarraa nyaadhaa, kanarraa nyaatinaa jedheesi nyaachuus lagachuus nama barsiise Waaqayyo. Nyaachuus lagachuus kan nama barsiise Waaqayyoodha. Waqta nyaataas kan namaaf laate, laguudhaafis kan namaaf kaa'e kanumadha. Namaaf kana laate. Horii nyaattee alala guurtii, namni immoo nyaatee galataaf dhaabbata. Alalli namni guuruu akka horiin guurtu san horiidhaaf galata sun. Namni handhuura qabu, namni somba qabu, namni sammuu qabu odoo nyaatiin hin galateeffata, nyaatee keessa immoo hin galateeffata. Addaam waggaa 7 muka jireenyaa kan jedhamte Tsayooti irraa nyaata gaarii sana nyaachaa Waaqayyo wajjin jiraate. Nyaannee Waaqayyo wajjin, lagannees Waaqayyo wajjin akka jiraannu Waaqayyoon nu haa gargaaru.
Ijoollee waaqayyoo homaa dhabaa, homaa of birkaa dhabuu dandeessu, homaa iyyuu dhabaa, hundumaa kan isin argamsiisu waaqayyoon garuu jireenya keessan keessaa hin dhabinaa. Duuti du'a caaluu, salphinni salphina caaluu, salphina guddaa jechuun namni foolii waaqayyoo yoo of keessaa dhabee namni namummaan isaa irraa mulqameera. Nama guutuu kan isa jechisiisu waaqayyoon of keessaa qabaachuudha. Qurxummii beektu? Beektu maal qurxummii natti himaa? Qurxummiin maal keessa jiraatti? Bishaan qurxummiidhaa fi mana jireenyaati. Bishaan qurxummiidhaa fi biddeen isheeti. Bishaan qurxummiidhaa fi bishaan isheeti yookaan dhugdee kan dheebuutti baatuun. Bishaan qurxummiidhaa fi saffisa isheeti. Bishaan qurxummiidhaaf miidhagina isheeti. Bishaan qurxummiidhaaf waamara isheeti. Qurxummii yoom duuti? Qurxummii yoom sammuu yoom sochii dhaabdi? Yeroo bishaan keessa jirtu moo yeroo bishaanii baatu? Gaafa bishaanii baatu akka waan duutee taati. Sochiin siisan hundi martinu, fiigichi siisun martinu, miidhaginni ishee sunu inni shin labsuu ijaatiif nama rakkisa qurxummii bishaan keessatti to'achuudhaaf saffisa isheerraa kan ka'e maal jennaan humna isheeti bishaan sun argitanii aniif isin waaqayyoodhaaf qurxummii isaati. Waaqayyoon anaaf isiniif bishaan jireenyaati. Namni waaqayyoo wajjin yoo jiraate akka qurxummii sanaa calaqqisee jiraata, miidhagee jiraata, bareedee jiraata. Hin baatu, hin galaa. Namni waaqayyootti kooluu galu ol ba'a, gadi bu'a. Akka balaliyaa allaattii isa nisira jedhamu samiitti ol ba'e akka isa balali'u humni isaanii yeroo yerootti haaromaa jedha. Galanni keenya naaromaa, jireenyi keenya naaromaa, deemsi keenya naaromaa, gaa'illi keenya naaromaa. Maaltu wanti naaromne jira yeroo waaqayyo wajjin jirru moofaan hin jiru. Nama waggaa 7 haaraa ta'ee jiraateetu seexanni seenaa isaa hundi keessan akkuma beektanu nama akkatti kabajame san waan isin ajaa'ibu bineensota bosonaa akka hoogganu ta'e Addaam. Beeladoota manaa akka hoogganu ta'e Addaam. Waaqayyo uumama hunduma sana uumee Addaamiin hooggansatti laate maqaatti laadde. Kun immoo maal jechuudha beeseetan? Namni namummaa qofa miti. Namni namummaa qofa miti. Eenyummaa waaqayyoo irraallee qooda fudhateera namni. Namni jedhame. Maal ol kaasaa dubbadha? Namni jedha. Eenyummaa waaqayyoo irraa qooda fudhateera. Argitanii akka nama ergamoonni nama waaqayyoollee fudhataniiru hin jedhamne. Beeladoonni manaa, bineensoti bosonaa akka namaa hin taane jirti. Nama adduma taasisee uume waaqayyo. Waaqayyo ulfina namaa nutti haa agarsiisu. Akka ameen jedha. Waaqayyo jedhame ulfina namaa nutti haa agarsiisu. Ija namaa yoo qabaanne, sammuu namaa yoo qabaanne, qalbii namaa yoo qabaanne dhugaa waaqayyoon isin jedha ulfina namaatu nuu gala. Waaqayyo akkamitti akka inni itti nama kabaje argitaniittu isin seera uumamaa boqonnaa 1:26 waggaa dubbistanii waaqayyo jechaanis gochaanis ilma namaa akka inni itti kabajate. Nuti amma gochaanis jechaanis wal salphisnan. Jechaanis gochaanis ulfina waliif hin laannu. Jechaanis gochaanis waliin kabajnu. Jechaanis gochaanis waliin jaallannu. Jechaanis gochaanis walii keenya walitti hin dhiyeessinu, walirraa dhiyeessina malee. Waaqayyo gochaan akkas jedhe, jechaan akkas jedhe. Waaqayyoonis akkas jedhee kottaa ni buuna nama akka bifa keenyaaf fakkeenya keenyatti ni uumna. Argitanii kabaja ilma namaa. Namni namummaadhaan kabajamuudhaaf namummaa isaa qofatu ga'aadharraa kan hafe, namummaa isaa qofatu ga'aadha malee kan hafe, namummaa isaa kabajuudhaa fi qabeenya isaa laaluun sirrii miti. Na dhagaa jirtu? Na dhagaa jirtuun isiniin jedhe. Nama namummaa isaa kabajuudhaa fi argitanii namummaa isaa ol kaastanii ilaaluudhaa fi madaalliin inni ittiin madaalamu qabeenya miti. Madaalliin inni ittiin madaalamu beekumsas miti. Madaalliin inni ittiin madaalamu sanyii keessaa dhalatenis miti. Madaalliin inni ittiin madaalamu
qabeenya hagam qabaa, fira hagam qabaa, humni isaa hoo hagamii jedhamee hin madaalamu. Namni kan inni itti madaalamu bara amma keessa jirru kanatti dhiiga Kiristoosiin deebisee fayyuu isaati madaalliinsa. Galanni ulfinni dhiiga isaatiif haa ta'u. Dhiigni isaa madaallii keenya ta'eera naaf isiniif. Kanatti dhufuu kootiin dura achuma seera uumamaa keessa yeroo deemtan ilaaltan ammas maal jedhaa? Waaqayyoon osoo gara Addaam hin dhufiniin fuuldura seexanni dhufee Waaqayyoon Addaamiif Hewaaniin galgalas ganamas isaanii ilaala ture. Aasaa isaan kan qaban barumsa Waaqayyoo dhaggeeffachaa Waaqayyoo wajjin jiraatanii argitanii galgala keessa seexanni bofarra bulee dhufe. Waaqayyoon galgala hunda keenya nuuf haa bareechu akka maanguddoota kana. Waaqayyoon galgala keenya nuuf haa bareechu. Dubbiin galgalaa cimaadha ijoollee Waaqayyo. Namni ganamaaf guyyaa akkuma fedhe ta'uu danda'a. Amma isiniif yeroo nuti isin amma keessa jirtan kun baay'een keessan ganamadha, baay'een keessan immoo guyyaadha, galgala keessa namoonni jiran muraasa. Seexanni kan inni dhufee galgala. Seexanni yoom keessa dhufeen jedhee galgala. Ifa keessa ifan jaallatu, sobni ifan jaallatu, hanni ifan jaallatu, cubbuun ifan jaallatu. Ifni ilma Waaqayyooti, ifni sagalee Waaqayyooti, ifni namummaa calaqqee qabudha, ifni kabajamaadha. Ifa keessa dhufu seexan. Seexanni kan inni dhufu dukkana keessa. Galgala keessa dhufe. Galgala keessa dhufeetu galgala jechuun maal jechuudha? Erga Waaqayyo nama uumee booda tokkodha. Waaqayyo erga nama uumee booda. Lammaffaa erga Waaqayyo Addaam qofaa isaa ta'uun sirrii miti jedhee lafee cinaacha isaa bitaa keessaa lafee tokko baasee erga inni cina isaa erga kaa'ee booda gargaartuu isaa kan taatu Hewaaniin lafee isaa keessaa akka baate. Haati warraa kee qaama kee akka taate meeqan keenyatu beekna laata? Haati warraa haati ijoollee keessanii abbaan warraa qaama keessan akka taate quba keessan kana yoo qoreen isin waraane hagam akkas hin dhukkubu isinii gala. Kana caalaa dhukkuba waa'een qaama keessanii, waa'een haadha warraa keessanii. Haati warraas abbaan warraa kee qaama keessa guddaa akka ta'e hagam beekta laata? Waaqayyoon nama uumeeti qofaa isaa ta'uun garuu ba'eessa miti ilaala. Namni qofaa jiraachuun isaa gaarii miti. Kanaaf hooree gargaartuun isaaf uumaa jedhe. Addaam irra hirriba kaa'e lafee isaa cinaachaa keessaatii lafee tokko baase. Lafee tokko baasee Addaamiin hirriba keessaa dammaqse. Kun akka seerlugaa ogeessota fayyaatti maal jedhama? Sarjarii yookaan immoo baqaqsanii hodhuu. Baqaqsaa isa jalqabaa kan taasise hafuura dawweessaa yookaan immoo marfee dawweessaa tokko odoo waraaniin humna waaqummaa isaatiin harki Waaqayyoo nama qabnaan dhukkubatu namarraa deemamarraa kan hafe harki Waaqayyoo nama dhukkubsaa meenatti nama dhukkubsaa harka kee naa tuqu dhukkubni narraa deemaa jedhan abbootiin keenya baay'een isaanii. Harki Waaqayyoo qaama keenya eenyummaa keenya tuqnaan fayyina arganna, mul'ina arganna laala. Kanarraa kan ka'e maal ta'e? Addaam ishee lafee cinaacha isaa keessaa baate kana hoggaa laaluu seeta jedhamtu jedhe. Seet jechuun kuni afaan Amaariffaan yoo ilaalle gara Oromiffaattis yoo finne dubartii kan jedhu fida. Dubartii jechuun maqaa ulfinaa, maqaa kabajaa, maqaa eebbaati malee maqaa abaarsaa miti. Baay'een namootaa wannuma dubartii kana maqaanuma dubartii kana gaafa waamanu akka isaan itti gadi qabanii dubbatan sirrii miti. Baay'achuu eebbifamuu lafaatii fi dubartiin sababa. Addaam irraa takkittiin sun argamteetu addaamotaaf hewaanotas kan baay'iste dubartiidhuma. Garuu maal godhee? Cinaa isaa kaa'e. Ammas seexanni kana keessas hin jiru. Harki seexan ammas kana keessa hin jiru. Lammaffaa gargaartuu isaaf uume. Sadaffaa irratti immoo jannata keessa dhaqee isa kaa'e. Waaqayyo bakka ulfinaa hunda keenya nu haa kaa'u. Gaa'illi keessan kan ulfinaa, barumsi keessan kan ulfinaa, jechi keessan gochi keessan kan ulfinaa, ba'uuf galuun keessan kan ulfinaa akka ta'u dursa Waaqayyo wajjin wal argaa.
hundeen kamiyyuu burqaan kamiyyuu waaqayyoon eebbifamuudhaaf murii dheeraa argachuudhaaf isa tol dhi'aachuudhaaf biyya lafaarratti kabajamuudhaaf dursa waaqayyo wajjin wal argu waaqayyoon nama bifaaf fakkeenya isaatti uume bifa waaqayyootu namarra jira hiyyeessa jedhaa dureessa baadiyyaa jedhaa magaalaa furdaa jedhaa qallaa hiyyeessa isa qaama cittoosa ta'u dureessa isa qaama shittoosa ta'u isa qabeessa isa dhabeessa ta'u isa namaan marfame isa ta'u isa dhukkubaaf rakkinaan marfame isa ta'u bifa waaqayyootu irra jira waaqayyo bifa isaa nutti haguugu bifa eenyutu irra jiran jedhe bifa waaqayyootu irra jiran waaqayyo bifa isaa namarra bulcheetu akka bifaaf fakkeenya keenyatti nu uumne dheeti biyyoo kufarraa kaasee nama uume ilaala karaa lamaan jechaanis gochaanis waaqayyo akkamitti akkatti nama jaallate isinitti himuu hin danda'u jecha isaatiin nama uumne dhee gocha isaatiin immoo harka isaatiin biyyoo kufarraa nama kabajamaa uume biyyoo kufarraa biyyoo gatamaarraa biyyoo dhidhiitamaarraa laalaa meerra qaama keessan hagamuu dhiqadhaa yoo rigdan inuma ba'a biyyoon qaamni kun qajjisa mataa keenyaati haga qeensa miilla keenyaatti foon keenya biyyoodhuma kanaaf gaafa duunu gaafa wal awwaallu biyyootti wal geessin jiraatti wal awwaalu waaqayyoon waa oolchu malee du'aatti wal awwaalu numa jira jiraatti wal awwaaluun garuu salphina guddaadha waaqayyoonis wal dhabuudha as jirtu hundi keessan waaqayyoon hunda keenya waliin haa ta'u laphee irra na dhagaa sirriitti waaqayyoon erga nama uume booda gargaartuu isaaf kan taatu hewaanin erga uume booda jannatas erga isa dhaalchisee booda wantoota lafarra jiran hundumaa akka inni hoogganuuf argitanii eenyummaa isaarraa immoo qooda isaaf laate eenyummaan waaqayyoo maal akka ta'e beektu hoogganuudha lafa samiis hoogganuudha lafaaf samii eenyutu hooggana natti himaa jarana dagattaniittu lafa kana samii kana eenyutu uumee hoogganaa jira waaqayyoodha maarree kana afaan saaqaa dubbadhaa malees anaaf isiniinuu eenyutu nu hoogganaa jira kanaaf yeroo kadhannaa keenya yaa abbaa keenya isa samii irra jiraattu maqaan kee haa galateeffamu achi hoo mootummaan kee haa dhufu enna argitanii mootummaan kee haa dhufu jechuun ati nu hoogganii ati nu bulchii mootummaan kee inni samii bulchu kun lafa kana isa bulchuu mootummaan waaqayyoo mootummaa biyya lafaarra diriiree jira Faayitaawii Zeemaan kan jedhamu namichi yakkaan liqimfame sun haga gaafa guyyaa du'a isaatti fannoo gubbaa taa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan inni jedhe yoo jiraate maalii yaa gooftaa mootummaa keetiin yeroo dhuftu na yaadadhu kun kadhannaa mana kiristaanaa ortodoksii tawaahidooti dubbii keenya irratti kutaa wangeela Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 37 kaastanii haga 43 yoo laaltanii galata jara kanaa yookaan kadhannaa jara kanaati ilaaltu akkuma waaqayyo mootummaa isaatiin hoogganu Addaamiifis waaqayyo mootummaa laate beeladoota manaa bineensota daggalaa maqaatti moggaasiitii argitanii abbaa ilma godhateetu maqaatti baasame waaqayyo ofii isaatiin uumama uumee ka'ee ofii keetii ilaala leencaan leenca jedhi qeeransaan qeeransa jedhi hoolaadhaan hoolaa jedhi re'eedhaan re'ee jedhi harreedhaanis harree jedhi allaattiin allaattii jedhi jedhee haboo kana kan isaaf laatee humna waaqummaa yookaan eenyummaa waaqummaa isaarraa Addaamiif kan qoode eenyudha waaqayyo hooggansa isaaf laate bara baraan hoogganuun kan eenyuuti kan waaqayyooti bara baraan jiraachuun kan eenyuuti kana namaafis laateeraan isiniin jechaa jira waaqayyo hooggansa namaaf laate nama biyyoo kufarraa ka'e argite bara baraan akka jiraatu qoodeeraa fi namaaf qoode waaqayyo maal nuuf qoode yoo jettanii eenyummaa isaarraa amala eenyummaa isaarraa nu qoode amalli eenyummaa isaa bara baraan jiraachuun Addaamiif Hewaanis kanaan akka jiraatan isaan taasise hoogganaa jedhee jiraadhaa jedhee hundumaa bitaa jedhee hundaa kan bitu waaqayyoon
eenyummaa isaarraa qooda ilma namaatiif laate. Lammaffaa Phexros boqonnaa tokko lakkoofsa 4 irraa maal jedha qulqulluun Phexros? Isin badiif balleessaa addunyaa keessa jiru keessaa erga fo'amtanii baatanii eenyummaa Waaqayyoo irraa immoo qooda fudhattoota erga taatanii erga kanaafuu erga yaamamtanii qooda irraa fudhaa. Qooda kan fudhatu dhaala kan fudhatu garba odoo hin taane ilma abbaarraa eenyummaa abbaarraa qabeenya abbaarraa dhaala qaba. Akka dhaaluuti kun amma qabeenya qooddachuu jedhe kanan isiniif kaasu kun jechuudha. Waaqayyoon isa fagaate akka nuu dhiyeessu isa dhokate akka nuu mul'isu eeyyamaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Namni waggaa 7 Waaqa waliin jiraate waggaa 7 booda inni tuuta ergamootaa keessaa hir'ifame, inni injifatame, samiirraa gonofamee handaara lafaatti kufe diiyaabiloos jawwichi hafuurri jawwichaa jechuudha. Maqaa Saaxinaa'el jedhu qaba ture. Amma namoonni tokko Ayizaab gaafa jedhamanii Manaafiq gaafa jedhamanii baay'eedhuma isaa dhedheekkamu. Maaliif baay'ee isaa dhedheekkamu? Maqaan kan namatti bu'u al tokko gocha keenyaani. Fakkeenyaaf Phexrosii yoo fudhattanii handaara biyya Filiippoos kan taate Qisaariyaatti gooftaa Yesuus Kiristoosiin namoonni maal jedhu yeroo inni bartoota gaafate kun Ermiyaas, kun Isaayyaas, kun Museedha siin jedhu, kun Iyyaasuudha siin jedhu, kun Yohaannis siin jedhu, kun immoo raajota keessaa tokko siin jedhu jedhanii deebisanii miti. Isin immoo eenyu naan jettu reeti. Amma gaaffii ishiin furtuun ishee kanadha. Deebiin furtuun kan barbaachistu warri kaan maal jedhu odoo hin taane nuti warra Ortodoksii maal jennee amannaa. Meeqan keenyatu beeknas akkasii kana. Nuti warri Ortodoksii kitaaba qulqulluu akkamitti amannaa? Waaqayyoon akkamitti amannaa? Isaan kaan dhiisaa oduu lafa bunaa maal goon? Aasaasa daandii irraa maal goon? Nuti isa samii irraa gadi bu'e nuti akkamitti amanna isa jedhu kana bartoota Waaqayyoo irraa duuka bu'oota irraatii achirraa waraabbannee ilaaluun barbaachisaadha. Maal jedha gooftaan keenya? Isinoo eenyu naan jettu jennaan Phexros ariifateetuma siimoo ati ilma Waaqayyoo isa jiraataadha. Ilma eenyu? Mee dubbadhaa ilma eenyu? Ilma Waaqayyoo isa jiraataadha jennaan yaa Simo'oon yaa ilma Yoonaa ati kattaadha. Ati qulqulluudha. Sirratti mana kiristiyaanaa kun ijaaraa. Mana kiristiyaanaa ani ijaare kuni balbaloonni Si'oolii raayyaan Si'oolii yookaan humni diiyaabiloos humni seexanaa hin danda'u jedhe gooftaan Yesuus Kiristoos. Ijaarsi keenya barnootaa fi amantaa raajotaaf duuka bu'ootaa irratti hundeeffamne dhiiro. Hundee qabnaa seenaa qabna. Hundee gadi fageeffadhaa dhaabbadhaa amantii keessan irratti akkuma muka hundee hin qabne hin raafamnu. Muka hundee qabu yookaan muka hidda qabuudha aniif isin. Hidda kan nuuf laate immoo hidda keenya kan nu bareeche Kiristoos. Diiyaabiloos lafatti kufeera. Erga kufee booda maal ta'ee fiigee dhaqeetu qaama bofaa keessa bule. Bofti immoo yaada isaatiin hamaa tureedha kitaaba. Bineensota daggalaa keessaa bofni baay'ee hamaa ture. Hafuurri hamaanis bofa sanarra bule. Gara namaattis dhufee. Egaa waan hayawaanii wajjin bofnaa isa ilaala. Amma fakkeenyaaf al tokko haala hin taaneen jedha qulqulluun Phaawulos jedhame haala hin taaneen jedha. Warra namanne wajjin hin tokkoominaa. Warra maal hin taane wajjin? Warra namanne wajjin hin tokkoominaa jechuun afoosha keessan diigaa jechuu miti. Warra namanne wajjin hin tokkoominaa jechuun isaanii wajjin ollaan ta'inaa gabaa walii wajjin hin nagadatinaa jechuu miti. Yoo dhukkubsatan hin gaafatinaa yoo du'an hin awwaalinaa jechuu miti. Amala isaanii gara keessanitti hin fidinaa. Gochaa badaa isaanii gara jireenya keessanitti hin seensisinaa. Isin waan adda isin taasisu qabdu. Maal mucaa keessan iyyuu maqaaraan adda baafattu bifaan adda baafattu miti. Waaqayyo warra cubbamaadha wajjin warra badiidhaa wajjin akkam godhee addaan nu haa baafatu anaaf isiniin arga. Warra fannoo isaa mormarraa qabnu akkam godhee addaan nu haa baafatu Waaqayyo. Nuti warra jaalalaatiin warra dhiiga isaatiin bitamne inni asitti amanne asitti argamne.
nuti mee akkamitti akka taabota kabajnu akka kitaaba qulqulluutti dhaggeeffannu akkamitti akka fannootti dhungannu akkamitti akka waaqayyoo waaqessinu namoota adda baafanneedha amaniif isin akka isa gara mirgaatti kallattii mirgaatti fannifame malee akka isa gara bitaatti fannifame ta'uu hin qabnu. Seenaa barumsichaa gaggabaabsuu barbaadeetan malee namichi inni gara bitaatti fannifamee fi inni gara mirgaatti fannifame fannoodhaan fuuldura jireenya isaanii wal fakkaata. Fannoo irratti addaan ba'an jarri lachuu. Inni kun fannifamee akkuma warra fannisaniif taasa. Inni kun garuu fannifamee akka isa fannifamee taasa. Fannifamne yookaan fannoo jalatti argamne akka warra fannisanii ta'urraa Waaqayyoon nu haa oolchu. Amannee akka warra namannetti jiraachuur. Ana nyaatu barumsi kun isinii galaayira garuu. Isinii galaayira? Warra isinii gala harka baasa. Dhugaa Waaqayyo isinii galaayira? Haa ta'u yoo isinii gale immoo Waaqayyo mana isaatti isin haa galchu. Kun isinii hin galle taanaan rakkoo guddaadha. Adda ba'uu qaba Kiristiyaan Ortodoksii kan taate dargaggoo shamarre harmooliin abbooliin daa'imman dabalate. Isinii abbaa mallattooti. Waltajjiin akkasii kun kan inni barbaachisuu fi yaa'ii akkasii ta'ee ture jettanii akka yaadattanuuf odoo hin taane isin akka jijjiiramtanuuf kun biyya lafaan fakkaatinaa dha qulqulluun Phaawulos. Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 1-2 yoo deemtanii dubbistan maal jedhaa? Qaama keessan aarsaa ba'eessaaf jaallatamaa taasisaa Waaqayyoodhaaf dhiyeessaa maleessa. Argitanii? Qaamuma keessan aarsaa godhaa eenyuuf? Waaqayyoof dhiyeessaa. Namni baay'een miidhagina isaa biyya lafaatiif laata. Qabeenya isaa biyya lafaatiif laata. Seexanaaf laata namni baay'een. Qaamuma isaa kana addunyaa badde kanaaf laata. Kanan taasisinaa qaama Waaqayyoon ijaare kana. Qaama Waaqayyoon dhiiga ilma isaatiin bareeche kana aarsaa godhaatoo eenyuuf dhiyeessaa? Maaloo dubbadhaa eenyuuf dhiyeessaa? Waaqayyoodhaaf dhiyeessaa. Kana qofa miti isin kan keessan miti gatiidhaan bitamtaniittu Waaqayyootti dabarsaati of laadhaadha. Foon keessaniin Waaqayyoon kabajadhaadha. Lubbuu keessaniinuu miti foon keessaniinu. Nama baay'ee foon isaatti seexan akkamitti akkatti taphatu agarsiistuu kan biraan barbaachisu jireenya amma nuti jiraannu kuni mul'isaadha. Meeshaa seexan akka hin taane Waaqayyoon hunda keenya nu haa tiksu. Kanaaf Addaam kabajamee odoo jiru bakka jirutti qaama bofaa keessaan dhufee Hewaaniin argate laa argitanii. Hewaan xiqqoodhuma ishee gaafa jajamtu lapheen ishee hoo'e. Gaafa jajamtanu baay'eedhuma isaa kana qaamni isin hin hoo'in. Hin bareeddaa maati qaamni kee kuni gateettiin kee kuni qabeenyi kee namni akka keetiin jirum gaafa jedhanu namoota tokko harkaa tarkaanfii tarkaa bade. Adeemsan nama harkaa babbadal tokko. Hin ta'in akkas waan hundumaa irratti eenyu ulfina argatu. Natti ma eenyu ulfina argatu. Hin bareeddaa kan si bareeche Waaqayyo ulfina argatu. Hin dandeessaa kan si dandeessise Waaqayyo ulfina argatu. Ati keessaa ba'i waltajjicha Waaqayyoodhaaf laadhu. Maali kan nuti biyyoo ta'uu keenya hin dagannu. Biyyoo kana kaasee warqee kan nu taasisee isa samii irraa gadi bu'eedha. Kanaaf ijoollee Waaqayyoo Addaam qofummaa odoo hin qabaatin Hewaan qofummaa odoo hin qabaatin Waaqayyo irraa addaan isaan baasuudhaaf inni samii irraa adda ba'ee lafatti kufe kun Diyaabiloos bofa keessa bulee gara namaatti dhufe. Har'a naaf isinii bataskaana irraa addaan nu baasuudhaaf kadhannaa irraa addaan nu baasuudhaaf walgahii hafuuraa irraa addaan nu baasuudhaaf yaa'ii hafuuraa irraa addaan nu baasuudhaaf wanni gara jireenya keenyatti qaxxisaa jiru hin jiru laata? Nu dadhabsiisuudhaaf akka hin galateeffanne akka hin faarfanne akka hin kadhanne akka nagaa waliin hin jiraanne akka nuti jireenya hafuuraa keenyaan ol hin guddanne kan nu quucarsuu barbaadu jira moo hin jiru laata? Isa kanarratti baruuf barbaachisa. Gooftaan nuuf dhalate gaafa jennu wanni sammuu keenya ol ta'u Waaqayyo Waaqadha yoo jenne ajaa'iba miti. Waaqayyo Waaqummaan amala isaati. Nama ta'uun garuu sammuu keenya olii. Nama taasisee nu uumuu qofa miti. Namni hagam akka kabajamaa ta'ee ofuma isaatii nama ta'ee argame maaloo ulfaata maqaa isaatiif galanna ta'uuf.
argitanii waggaa 5,500 booda namummaa nuti balleessine Kiristoos kabajuudhaaf nama ta'e argitaniittus namummaa badee ture ijoollee Waaqayyo. Seexanni akka waaqaataa taa'e erga isa Waaqayyo raawwatinaa jedhe sana erga raawwatanii booda akka waaqaa ta'uu miti akka namaa ta'uu dadhabaniin isiniin jedha. Akka namaa ta'uu dadhaban. Kanaaf Filiphisius boqonnaa 2 lakkoofsa 6 irratti qulqulluun Phaawulos waggaa dubbatu maal jedhe beektu? Waaqayyoo jedhe. Ilmi Waaqayyoon biraa aangoof aboo qabu abbaaf hafuura qulqulluu bukkeedha. Isaan cinaatii aangoo qabu sana akka ofirraatii gonafamuutti yookaan akka sarraa fudhatametti lakkoofneene. Gaafa maal ta'u? Gaafa nama ta'u. Achi horee bifa garbichaa uffate. Maal mucummaa isaa qabna reenuun? Nunoo garboomneerra. Addaam ገብሩ ለዲያብሎስ ሔዋን አመቱ ለዲያብሎስ አዳምስ ገርብቻ ሰይጣና ሔዋንስ ገርብቲ ሰይጣና ጀደሜ ቻፓ ለማ ወካን ገረገልቻ ለማን በረፈሜ ቶኮ ዲዲ መገላና ዮርዳኖስ ቶኮ ሞ ዲዲ መገላና ሲኦል ኬሳ ካሜ ኤኞቻ በርበዴሱ ከን ከናፍ አባ ወንጌላ ቁልቁሉ ዮሐንስ ኤቢሳ ሁንደ ኬኛ ራቡሉ አባ ወንጌላ ቁልቁሉ ዮሐንስ አከስ ጀዴ ጩቡ አዱኛ በርበዴሱዳፍ ኩኖ ሆላን ዋቀዮ ኒ ዱፌ ጩቡ አዱኛ በርበዴሱዳፍ ጩቡ አዱኛ ኢዶ ሰነራ መክሱፍ ሆላን ዋቀዮ ዱፌ በረካ ኩሞፋ ሆሎታቱ ከረሎኒቲ አርከፈመኒ አርሳተው ኦላል እኒ ቶቅች ከረሎኒቲ ኑ ፈርገሜ አርሳ ጀልቀባ ሀገበረ በራት ከንተው አልተከቲ አርፈሜ በርበራን ፈይና ከኑፍተው karra horii keessaa hoolaan tokkichi Waaqayyoon hunda keenya waliin haa ta'u. Namni waggaa 5,500 qofummaatu isatti dhaga'ame. Waaqayyoon jannata keessa dhufeeti Addaam eessa jirtaa ittiin jedhe egaa. Mee jedhame Addaam eessa jirta jedhame. Hewaan eessa jirtaa jedhame. Amma gaaffii kana Waaqayyo waan addaan kute isinitti fakkaataa har'as nu gaafataa jiraam. Bakka jaalalaarraa yeroo nu dhabu. Bakka nagaarraa yeroo nu dhabu. Bakka ulfinaarraa yeroo nu dhabu. Bakka qulqullinaarraa yeroo nu dhabu. Bakka wangeelaarraa nu dhabee bakka wanjalaatti gaafa nu argu maal gochaa jirta eessa jirta intala koo ilma koo jedha Waaqayyo har'as. Lubaan eessa jirtaa jedha lallabaadhaan nu eessa jirtaa jedha. Baay'een keenya iddoo keenya irra hin jiru. Waaqayyo iddoo keenyatti nu haa deebisu ameen jedha. Namni baay'een iddoo isaarra jira. Abbaan bakka abbummaa isaatti adeemu. Maanguddoon bakka maanguddoo irra nuuf ta'an. Harmooliin bakka isaaniitti nuuf adeebi'an. Ijoolleen bakka ijoollummaatti nuuf adeebi'an. Hundumtuu bakka gallakkise ijoollee Waaqayyo. Bara kana silaa gurri namaa leelee maragameera. Arraba namaa duwwaatuyyuu akkuma labooba abidda. Akkuma labooba abidda. Hunduma dubbata bara kana. Dubbataatu baay'ate. Dhaggeeffataa nuuf baa'isu. Waaqayyoon nama dhabe barbaadee dhabe. Namaan eessa jirtaa jedhee nama gaafate. Waan namatti tolu keessa Addaam akkuma baqate sana akkuma dhokate sanatti nafne garuu sagalee isaa dhaggeeffachiise. Sagalee Waaqayyoo dhagee Addaam callisuu hin dandeenye. Maal jedhe beektu? Qullaa koo ta'een kabaja koo dhabeen ulfina koo dhabeen isatti naan jette sana hundumaa dagadheen yakka dalageen kunoo si fuulduraan dheessee ambaaleffadheeraa siin sodaadhe. Qullaa koo ta'een siin sodaadhe. Akka qullaa kee taatu eenyuma sitti meedhe Waaqayyo. Waaqayyoon waaqummaa isaatiin kitaaba qulqulluu keessatti maal jira? Waaqayyo nama uumuu isaatti gaddeedha. Bara Noah nama uumuu isaatti Waaqayyo gadde. Gaddi eenyummaa isaatiif mirkana miti. Gaddi eenyummaa Waaqayyootiif kan himamu miti. Garuu Waaqayyoon gadde. Sana booda bofas Addaamiinis Hewaanis abaare. Abaarsi bofaa kan hin hiikamne. Abaarsa Addaamiif Hewaan garuu bara lakkaatee kan hiikamu ta'e. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Bofaani nama biyyoo nyaachistaa nama biyyoo irraa uume gaafa jedhu ati biyyoo nyaadhu ittiin jedhu. Qorichi bofaa biyyoodhaan biyyoo irra gangalata bofni. Namaanoo laftati irra jiraattu qoree haa biqilchu jechuun maal jechuudha beektu isin qoree gaafa jennu qoree isaa
calliseetuma marga irratti yookaanis immoo bosona keessatti bibbiqilu odoon taane jireenyi kee qoree haa ta'u jechuun jireenyi kee jibbaan kan guutame, lolaan kan guutame, dheekkamsaan kan guutame, kijibaan kan guutame, aaduudhaan kan guutame, cubbuudhaan kan guutame haa ta'u. Amman kana dhufee summii kana sirraa buqqisutte. Hewaaniinoo yeroo da'umsa keetii dhiphuun miixuun sitta baay'atutti hin jedheeti seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 14-15 gubbaarratti garuu jecha abdii Waaqayyo namaaf laate waan nama ajaa'ibudha. Maal jedhe Waaqayyo? Bofichaa fi dubartittii gidduutti diinummaa nan taasisaa jedheetu dubbate. Tariitii yoo laaltan ala sana dubartittiidhaaf bofa gidduutti waliigalteen ta'eera. Isaan salphataniiru malee. Bofichaaf dubartittii gidduutti diinummaa nan taasisa yeroo jedhu yeroodhaaf hewaaniif jedha. Xumura isaatiif garuu haadha gooftaa yaada isheetiin, qalbii isheetiin, foon isheetiin, lubbuu isheetiin, hafuura isheetiin durboo kan taate qulqulleettii maaramiidhaaf dubbata. Warri daandii bofichaarra deeman durboo maaramiin jaallatanii hin simatani. Addaamii fi waan qofaa isaanii ta'aniitu araara Waaqayyoo odoo eeggataa jiran raajonni bara kakuu moofaa ka'anii harka kee samiirraa nuuf dhufedhani ka. Maaloo kan kufe kan kaasu mirgi kee dhufedhani ka. Hin bo'anii niyyan Isaayyaas fa'a. Daawit faan gara Waaqayyootti mimmaan isaanii facaasanii maaloo ayyaanni kee nu haa barbaadu yaa Waaqayyo. Harki kee isa kufe harki kee kun harki la argitanii harki gateettii irraa utuu hin buqqa'in waan kufe akkuma gadi jedhee kaasu ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos sadummaaf tokkummaa isaatiin abbaaf hafuura qulqulluu irraa odoo addaan hin bahin achiitii kabajni isaa odoo hin hir'atin teessoo isaarraa odoo hin ka'in lafarraas odoo hin dhabamin gadameessa durbee keessa guddaan sun osoo hin xiqqaatin teessoo isaarraa immoo guddaan sun odoo guddinni isaa gara durbee gadameessa maaramiitti dhufee odoo ishee hin dhiphisin teessoo isaarraa odoo hin hir'atin Yohaannis inni afaan warqee akkuma dubbate teessoo isaa yookaan gadameessa dubroo Maariyaam bultoo taasifatee Kiristoos Yesuus ishiirraa yeroo inni itti dhalate kan Waaqayyo waadaa namaaf seene. Waaqayyo waadaa namaaf seene maal jedhee? Inni dubartittii irraa dhalatee mataa bofichaa rukutaa. Inni dubartittii irraa dhalatuu jedhame. Inni dubartittii irraa dhalatuu jedha. Mataa bofichaa ni rukutaa. Bofichaan garuu maal akka jedhe beektu gara koomee isaa hiddaa. Isa mataa isaa rukutu gara koomee isaa hiddaa. Mataan argitanii mataan jireenya, mataan ulfina, mataan kabaja, mataan miira hundumaa kan abboomu kan ajajudha. Mataan qaama hundumaa kan sochoosudha. Mataa amantootaa kan ta'e Kiristoos Yesuus ta'uusaa Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 1 haga 2 irratti qulqulluun Phaawulos dubbate. Mataa keenya Kiristoos. Gara lukaa rukutaa'edha, gara koomee hiddaa'edha. Isa gara koomee hiddu sana mataa isaarra ejjechuun hin danda'amu. Inni garuu mataa isaarra ejjetadha. Kanaaf koomee isaa hidda. Ayhuudonni hojii isaan hojjetanis kanumadha. Kiristoosin mismaaraan yookaan sibiilaan haga miilla isaa walitti saqalanii hodhanitti mukatti harka isaa akkas godhanitti innis dhukkubbiidhaaf harka isaa diriirsedha. Harkatti nu uumee deebisee nuuf dhukkubsate. Harki waan dhaqeetu muka summii sanarraati muka firii abboommi sana kutee nyaate Kiristoos harki waan waraanamuu odoo qabu sababii harka keenya harka kootiif harka keessaniif inni garuu harka isaa qulqulluu sana dhukkubbiidhaaf diriirse. Maaliif diriirse? Dhukkubbiidhaaf dhukkubsate nuuf jecha. Ijoollee Waaqayyoo ammas hubadhaa. Saniin booda Waaqayyo bara lakkaa'ee xumurri barichaa yeroo ga'eedha qulqulluun Phaawulos Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irratti nama qofaa ta'eef siifan jira jechuu fi samii gadi dhiyeessee lafa ol kaasee jechi samii irraa gadi dhufee gadameessa dubroo Maariyaam keessa bule. Jechi samii irraa gadi dhufee gadameessa eenyu keessa bule? Gadameessa dubroo Maariyaam keessa bule. Gadameessa ishee keessa bulee jireenyi nuuf dhalate. Ifni nuuf dhalate. Bilisummaan nuuf dhalate. Bartoota isaa walitti qabee erga isaaniin barsiisee booda
xalayaa garbummaa keenya galaana Yordaanos keessatti erga barbadeessee booda bartoota isaa ijaaree, bartoota isaa barsiisee, bartoota isaa ga'eessota erga taasifatee booda isaan biraa deemuuf yeroo jedhu lapheen keessan hin jeeqamin, hin sodaatinaa. Akka ijoollee haadhaaf abbaan qabnetti isin hin dhiisu jedhe. Mata dureen barnoota keenyaa dhiisiin maal hin ta'u? Ol kaasaa dubbadhaa kaa. Isin hin dhiisu jedhame. Du'a keessattidha. Dukkana keessatti, dhukkuba keessatti, garbummaa keessatti, kufaatii keessatti isin hin dhiisu. Nu dhiiseera? Nu dhiiseera? Nu dhiisne akkas jedhee dubbatame. Raajii Isaayyaas boqonnaa 49 lakkoofsa 14 irratti Israa'eel akkas jette, Tsiyoonis akkas dubbatte, Waaqayyoon na dhiiseera jette. Dhuguman isiniin jedha, haati ilmoo miixattee deesse ni dhiisti yoo? Eeyyee, isheen ni dhiisti ta'a. Ani garuu barruu koo irratti isin booceeraa isin hin dhiisu jedha. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Israa'eliin mana garbummaa keessatti isaaniin hin dhiisne, ijoollee sadan abidda keessatti isaaniin hin dhiisne, Daani'eliin afaan leencaa keessatti isan dhiisne, Soosinnaa warra harka isaaniitiin ishee qabanii ajjeesuuf ka'an keessatti isheen dhiisne, Mardookiyoosiin harka hamaatti isan dhiisne, bartoota gooftaa mana hidhaatti isaaniin hin dhiisne, Alaazaariin boolla keessatti isaaniin hin dhiisne, isaaniin kan hin dhiisne anaaf isiniinis Addaamiif Yohaaniif sanyii isaa Si'ool keessatti hin dhiisne, lubbuu hundumaa daguugee Si'ool keessaa baasee jannatatti galcheera. Anaaf isiniinis akka nun dhiisne eeyyamaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Waaqayyoon nun dhiisne, isinis Waaqayyoon hin dhiisina. Warri dhukkubsattanii fayyitan hin dhiisina. Warri rakkattanii argattan hin dhiisina. Warri fagaattanii dhiyaattan hin dhiisina. Warri kuftanii kaatan hin dhiisina. Warri beeloftanii quuftan hin dhiisina. Warri qullaa taatanii deebitanii uffattan hin dhiisina. Warri salphattanii kabajamtan hin dhiisina. Eenyuun? Waaqayyoon. Isa amanamaa kana wajjin akka jiraannu eeyyamaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Ijoolleen haadhaaf abbaan qabne boo'icha ishee qolfa fakkaata. Ijoolleen haadhaaf abbaan qabne odoo qattee jirtu furdatteetti hidhamee irratti dubbatama. Badii ishee malee rukutamti. Ni gonafamti. An akka ijoollee haadhaaf abbaan qabnetti isin hin dhiisu jedhe Waaqayyo. Kan nun dhiisne, kan nu yaadate, kan nu barbaare, kan nu gargaare Waaqayyoof ulfinniif galanni isaaf haa ta'u. Xumurri namaa yeroo bareedu ba'eessaa Waaqayyoon xumura hunda keenyaa nu haa bareechuu. Kakaasee kan nu jalqabsiise kan nu xumursiise Waaqayyoodhaaf galanniif ulfinni isaaf haa ta'u. Arjummaan Waaqayyoo, araarri durbee Maariyaam, eegumsi ergamootaa, kadhannaan qulqullootaa hunda keenya waliin haa ta'u. Galatooma.